السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا سالحة يوتيوب جرجرتو نجا كيسني الحمد لله. إجا هرسي فراش تراس تركي عربيان مجلسي راهو دمو لكن هجتمو سنيك أبدي فين جرا إن شاء الله قتيسا وهند ساكن سني في متاع سندرت تجرو وروني channelي كنا فارياتاتني سبسكرايب godhaan jirtanu akkasuma immoo laayikii godhaa laayik gochuun dagatina barakallahu fiikum. Egaa kan argaa jirtan kun carqii arabiyaan majlisii firaashii irratti tiraasii irratti akkasuma immoo teebiliidhaan illee maach godhamee isiniif hojjechifamuu danda'a. Egaa yeroo ammaa kana arabiyaan majlisii tokkoffaa ta'e isa qulqulluu ta'e 1,120dhaan hojjechiisuurraa gatii qallaaliidhaan kunoo haala kanaan carqiidhuma arabiyaan majlisii irratti hodhamu firaashiif tiraasiidhaan hodhannee haala kanaan mana keenyaaf waa godhachuu dandeenya. Teebilii walakkaatti argaa jirtan kunillee haaluma kanaan carqichaan maachii godhamee maggaarajaanis immoo akkasuma maach godhamee isiniif hojjechifamuu danda'a. Egaa carqii baay'ee tokko cimaa kan ta'e kan ijatti illee bareedu kan jajjabina qabudha kan isiniif hojjetamu. Carqii irra keessatti argitan kana qofaa miti ciminni isaa kan barbaachisu kan jalaan hodhamu immoo haaluma kanaan miti kalarii biraati kan jalaan hodhamu. Namoonni tokko carqiidhuma zimbuloo normaalii hin mul'atu jedhanii carqii ansoolaa fa'ii carqii shaamaa kan ta'e kanuma haala salphaadhaan cituu danda'u dhumuu danda'udha kan jarri jalatti hodhanu. Naa utuu inni irra keessaa taa'u inni jalaa sun ciccitee bada jechuudha. Kanaafi dirqama carqiin inni jalatti hodhamu suni carqii maanchinii kan jedhamutu jira. Inni illee sadarkaa qaba. Sadarkaa tokko hanga 3 qaba. Isa aandanyaa ta'een hodhamuu qaba. Maaliif yeroo baay'ee mana tokkotti nan argaa utuu inni irra keessaa jiru inni jalaa sun cita jechuudha. Sana ta'uu hin qabu. Carqiidhuma maanchinii sanaan isinii hojjechifama inshallah. Egaa akkuma argaa jirtanu haala kanaan kan hin hodhamnes illee jira. As keessaa carqiin kun kan yeroo hammaa kana jiranudha. Bifti kun jechuudha. As keessaa bifa barbaadan bifa jaallattanii maraxattanii maggaarajaa maachiidhaan maggaarajaan carqii kanaa miti carqii maggaarajaa kan biraatu jira. Garuu maachii godhamee isiniif hojjechifamuu danda'a. እና ሱፍራ ሳቲ ወሊን ቅርጫቲሳ ወሊን ተካያ ቤቢ ወጅን akka barbaadanitti ajajachuu dandeessu akkasuma tiraasii firaashii bichaadhaanis ajajachuu dandeessu. Egaa carqiin firaashii tokko birrii 650 carqiin tiraasii tokko birrii 300 kan sufraa meetirii 2 jechuudha. Dhaabiidhuma firaashii tokko garaan saammoo meetira tokko akkasitti birrii 300 sufraan jechuudha. Sufraan kan biddiinaa kan walakkaa bu'u. Qircaatiin immoo baaskeettii waliin birrii 350. Egaa kan barbaadanis firaash carqii tiraas carqii bichaa kan barbaadanis immoo wantoota inni akkana jalatti qabuun walitti hojjechifachuu dandeessu. Teebiliin immoo birrii 5,000 qobaasaa jechuudha. Carqiin itti hodhamee akkuma jirutti mastaawotii isaatii wajjiniin birrii 5,000. Egaa ofiifillee hojjechifachuu dandeessu. Maatiidhaaf illee hojjechistanii bakka jiranutti isinii qaqqabsiisuu nan danda'a. Akkasuma ijoolleen tokko kaa'eessa keeyannaa manni keenya hin baane yookiin galiitiin keenya waan akkasii ittu rakkoon qabu ji'oota muraasa isi of bira isiniif kaa'uu nan danda'a. Ji'a 1 2 3 hanga kana of bira isinii kaa'uu nan danda'a inshallah. Maaliif jennaan yeroo ammaa kana meeshaan siinii kaasee jechuudha guyyaarraa guyyaatti daddabalaa deemaara. Amma fa'i ramadaan dhufaara bakka yeroo tokko daballaan haaluma sanaan itti fufa jechuudha. Amma ta'e ganna keessa wantoonni tokko hin dabalu. Amma yoona hin daballee garuu ramadaana kanatti dabaluu nisu daballaan bakka gadi hin bu'u oluma dabalaa deema. Kanaafi namoonni hojjechifachuudha yaada qabdan namoonni karaa jirtanu jabaadhaa qabdii ergadhaati isiniif ajajamee torban tokko keessatti isinii bahuu danda'a. Dafee bahaa jechuudha inshallah. Akkasii kaa hordoftoota koo akkuma lakkoofsa asirra jiruun egaa screenshot gootanii bifa barbaadan filattanii natti ergachuu dandeessu inshallah.
egaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.